Ifatamuu fi dheekkamamuu hin jaallattuu? Nuti bara jireenya keenyaa keessatti ifatamaa, gorsamaa fi dheekkamamaa jiraanna. Ijoollummaa keenyaa kaasnee maatiin keenya miilla dhiqaa, hojii manaa hojjedhaa, hin iyyiinaa, balbala banaa hin dhiisinaa jedhanii nu dheekkamaa fi nu gorsaa nu guddisanii. Ani akka nama umuriidhaan baay'ee deeme tokkotti maatii koo na gorsanii, na ifatanii fi na dheekkamanii na guddisaniif Waaqayyoon baay'een galateeffadha. Sagalee Waaqayyoo keessaa tokkoffaa Saamu'eelii boqonnaa 3:13 irratti akkas jedha. Seenaan kun seenaa Eelii fi kan maatii isaati. Nan dubbisa. Sababii waa'ee cubbuu inni iyyuu beeku tokkootii fi ani maatii isaa akka na adabu isatti himeeraati. Ilmaan isaa waan jibbisiisaa hojjetanii, inni garuu isaan hin dhawwine jedha. Yeroo seenaa Eelii fi maatii isaa ilaallu ijoolleensaa akka isaan balleessanii fi Eeliin garuu isaan ifachuu mannaa cal jedhee isaan dhiise. Kanarraan kan ka'e isaaf mana isaa irratti dheekkamsa Waaqayyootu dhufe. Kanaaf ifatamuun, dheekkamamuun, gorsamuun waan gaarii akka inni ta'e irraa baranna. Nama isin gorsu, nama isinitti dheekkamuu fi nama isin ifatu hin jibbinaa. Isaan jaalladhaa, isaan dhaggeeffadhaa malee. Eeliin utuu ijoollee isaa dheekkamee ifateera ta'ee silaa isaaf mana isaa irratti dheekkamsi Waaqayyoo hin dhufuu ture. Waldaa yeroo dhaqxanii namni barumsa gorsa qabu, kan ifannaa qabu yoo isin barsiise tajaajilaa sana hin jibbinaa. Caalchisaa jaalladhaa malee. Gorsamuun, ifatamuun, dheekkamamuun, tuffatamuu yookiin jibbamuu miti. Nama isin gorsuu fi isin dheekkamu sanatu isin jaallata malee. Nama sanatu borii keessaniif baay'ee yaada jechuudha malee hin jibbamtan yookiin hin tuffatamtan jechuu miti. Fakkeenya 9:7-9 akkas jedha. Fakkeenya boqonnaa 9:7-9. Namni namatti qoosu gorsu kamiyyuu in arrabsama. Namni nama hamaa ifatu kamiyyuu in salphata. Ati nama namatti qoosu hin ifatin, inni si jibbaati. Nama ogeessa ifadhu, inni si jaallataati. Nama ogeessa gorsi, inni ittuma caalchisee ogeessa ta'a. Nama qajeelaa fi barumsa kenni, inni beekumsa isaatti dabalataati jedha. Egaa namni ogeessi yeroo ifatamu, yeroo gorsamu, nama isa gorsee fi nama isa ifate sana in jaallataa jechuudha. Yeroo namni isin gorsu yookiin isin ifatu yookiin yeroo namni isin dheekkamu akka nama qoosuu nama hin arrabsinaa. Nama hin jibbinaa. Akka nama hamaas nama hin salphisinaa. Akka nama ogeessaa dhaga'aatii beekumsa keessanitti dabaladhaa. Nama isin ifates, gorses, dheekkames jaalladhaa. Sababiinsaa namni sun baay'ee isiniif yaadaati. Waaqayyo isin haa eebbisu.